Akkaataa peejii yookaan fuula feesbuukaa itti banachuu dandeenyu qajeelfama guutuu bara 2024 waliin ilaallaa jecha. Maamii Teech jechuudhaan yuutuuba keessan keessa seentanii sarchi yoo kan gootan taatan haala kanaan gubbarratti isanii fidaa jechaadha. Haala kanaan keessa seentanii yoo ilaaltan viidiyoolee barnootaa hedduu of keessaa qaban haala kanaan argitu jechaadha. Haala kanaan argitu maamii Teech barnoota adda addaa isaniif qabatee dhufee jira. Laayik, sabiskiraayib, mallattoo bilbilaa tuquudhaan nu hordofaa. Gara barnoota keenyaa yeroo seennu haala kanaan amma aappii feesbuukaa wayii feesbuuk laayit aappii jedhu irratti yeroo takka kiliik ni gootu. Haala kanaan erga isanii fidee booda mallattoo sa'een gubbarra jirtu san yeroo takka ni gootu. Ergasii haala kanaan jechaadha kiliik erga gootanii booda haala kanaan isanii fida peej iddoo jettu ol ofuudhaan peej iddoo jettu irra kiliik ni gootu. Haala kanaan eegee isanii fide create peej iddoo jettu jechaadha. Haala kanaan isanii fide create peej iddoo jettu irra yeroo takka kiliik ni gootu jechaadha. Haala kanaan erga isanii fide booda mallattoo gama jalaa jirtu get started iddoo jettu kana irra yeroo takka kiliik gootu. Haala kanaan isanii fida what do you want to name this page isaniin jaa peejii kana maqaa itti banachuu barbaadda itti barreessii isin jaa. Amma fakkeenyaaf jiruu jaalalaa jedheen itti barreessa. Ergaan haala kanaan itti barreessin booda next iddoo jetturra yeroo takka kiliik ni gootu jechaadha. Wayiin ni tuqxuu jechaadha next iddoo jettu irra. Haala kanaan erga isanii fidee booda add iddoo jettu irra hin tuqxu. Haala kanaan isanii fida peejii kana maaliif banachuu barbaadda isaniin jedhee haala kanaan erga isanii fidee booda personal page production service anama personal page iddoo jiru irraa filadhe next iddoo jettu gama jalaa erga filattanii booda next iddoo jettu gama jalaa kanarra yeroo takka kiliik ni gootu jechaadha. Haala kanaan erga isanii fidee booda do you have website jiruu jaalalaa website jiruu jaalalaa jiruun qabda skipping jaa jechaadha. Waan hin qabneef jecha yoo qabaatan ittiin galchitu. Haala kanaan isanii fida footoo peejii keessanii galchi jaa. Ani waan hin galchuun barbaanne isa yoo barbaadan iddoo mallattoo hidhuu santuutu amma skip jechuudhaan irraa deebi'a. Haala kanaan jecha feesbuukni keenya akka argaa jirtan peejii nu banee jira jechuudha. Haaluma kanaan peejii banannaa jechuudha. Gara piroofaayila keenya kan jalqaba wayii akkaawuntii keenya feesbuukaa deebi'uudhaaf iddoo switch piroofaayil jettu san yeroo takka kiliik ni gootu. Haala kanaan gama jalaatii isanii dhufu ergasii haala kanaan argitu jechaadha. Gara peejii feesbuukaa wayiin fuula feesbuukaa deebi'uuf ammoo mallattoo gubbaa san yeroo takka kiliik ni gootu jechaadha. Haala kanaan erga isanii fidee booda mallattoo xiyyaa gubbarra jiru san yeroo takka kiliik ni gootu jecha. Haala kanaan jiruu jaalalaa kan jiru irratti kiliik gootu jechaadha. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib godhuu yaada keessan dhiyeessuu hin dagatinaa.